Ayyaana waggaa ayyaantutti argaa ishoo yaada riikoo abaaboon daraareen birraan baree yaa shoolee abaabilee qaamni dhufteen kottaa yaa ijoollee jechuun qeerroof qarreen oromoo birraan dhufuu lallaboom birraan asheeta abaaboon ifeelata lagni guuteen darbaa birri hunduu wal argaa karaaf mitiirii kan birraan faarfamuufi. Kafuuna hordoftoota keenya jaalatamoo kanneen kutaalee addunyaa garaagaraa teessanii karaa chaanala yuutuubii Milkoo Entertainmentiin hordofaa jirtanii kun qophii keenya tibbanaatti qophii keenya tibbanaa waliin milkeessaa galatuutti hanga xumura qophii keenyatti turtii keessan waliin qabaadhaan affeerraa keenya yeroo hundumaatti. Baraan qaareen barri 2017 nagaadhaan mateen barri haaraan 2018 misirroota inni dabalaa jechuun waamicha labsee gaarri hurrii uffatee lagni guutee irraan dhangala'ee riqicha raasaa ture kan fooniif dhiiga gargar baasee amma yeroon isaa darbee dabaree birraaf laatee maarree kanaaf mitiiree qeerroo fi qarreen kan sirbaan dabaluun birraa simataniif dargaggeessi goofaree filatee qarreewwan yuuba isaaniin miidhaganii ilillii birraa fakkaachuun birraa faanii abdii fawwii bara haaraaf qaban kan ibsa. Ayyaana waggaa ayyaantutu argaa kan jedhamuufis waa malee miti waggaa irraa waggaatti ce'uun carroomoodha dhalli namaa bu'aa bahii qormaatota hedduu mo'achuun birraa tokko isa itti aanutti ce'a kan qormaatan mo'amanii birraa haaraa osoo hin qaqqabin kan lubbuu abbaanii kanaaf bitaaf mirga keenya milachuun gahaadha eeyyee bakka birraa haaraa qaqqabdan jechuuf hawwiif abdii isiniif qabnu irra deebuun isiniif ibsina bakka ayyaanumtan bakka carroomtanii kanneen bu'aa bahii jireenyaan gargar fagaattanii guyyaa kana maatii firootaaf hiriyootan keessa waliin dabarsuuf hin carroomin guyyaan kun hanga inni ulfaatu ragaa ba'uun isiniif salphaadha maarree birraa tokko kan itti aanudha qabuun waan guddaadha maatii firootan keessan hundumaa birraa milkii akka ta'u hawwina. Wani yeroo ayyaana waliif ergaman keessaa ergaan baga geessee hangafa eeyyee baga geessee ayyaanni kun kan milkee jaalalaaf tokkummaa kan waan hundatti milkeessutu siifaa ta'uun baratamaadha ta'us haalli ergaan ayyaana barootaas dhiyoo hiriyootii waliif ergan ergaaliin piraankii fakkaatan baay'achaatiin jiru achi keessaa tokko ati hiriyaa koo gaarii kanan abdadhuu nama iccitii koo itti madhuu fira gaafa rakkoo gaaddisa koo hirkoo koo natti fakkaata turte ta'us ati nama hamaa nama gantuu akka turte ammanaaf gale ati bofaa iccitii kee bareeraa na balleessuuf shiree hedduu tatte hiriyoota kee waliin natti malte kiyyoo du'anaaf qopheessite garuu rabbi na gargaaree hunduma isaa bira gaheera kiyyoon kee cabeera hiriyummaan koo kee kana booda hafeera jechuun sarara 3 fi 4 gadi siquun siin jettee barri 2017 baga bara haaraa 2018 keessa jechuun qalbii warra raasuun wal qoruun faashina ta'aa dhufeera kanneen ergaawwan ayyaana akka kanaa dubbisanii otoo hin xumurre qalbiin isaanii rarraafame tanuudha eeyyee anis nama tokko isin hoo. Deebuun maqaa qophii keenyatti banaatiin baga birraan bara haaraa 2018 nagaan geessanii birraan kun kan jaalalaa tokkummaa injifannoof milkii akka isiniif ta'u hawwina horaa bulaa deebanaa.